kuma dhibba shan. Walumaa galatti. Walumaa galatti. Kuma dhibba shan baattee deemte. Garuu yoo namni dhufee na saamee jedhe birii kumaan iyyuu gurguratu. Gurguratu. Kiisi keetitti yoo kaashi konkolaataa keetitti hin jedhe kiisi kee keessa maallaqni meeqaan jira? Jira? Baay'ee birii kuma 10 gadi kiisitti baadheen deemu. Dhaabachuu sana hin jaalladha yeroo baay'ee. Kiisiin kee akkas Ita'uutu hin ta'in biruma dhaabbatu baadhee deemuun jira. Durii jalqabee waaleetiin baadha. Kanuma keessatti kaadhee deema. Kana keessatti namni hin beeku karaatti na argaa. Oromoon koo immoo yaa afaanuma kanaan miidiyaa irratti si argaa. Maaloo Mansuur kana ta'ee sana ta'ee siin jedhaa. Baastee uma keessaa kennitaa. Kanaaf jennaan yeroo hunda istaandi baay'eedhuma kiisii keessatti baadheen deema. Boorabbi ammallee kiisii kee guutuu si haa godhu. Amiin jedhu. Eebbi kuma akka nama ga'uun beeku. Kanaaf jennaan kanuma ammaa fi kan jiru kana. Baay'inaan garuu shittoo kanas suufii kanas kopheelee kanas yeroo baay'ee namni giiftii naaf fida. Kana keessatti amma Rolexiin kun Mansuur hin binnee Kennaa. Diqqaa oo argaa jiraatte jedhee baanaa fide suni baay'ee expensiveedha. Reestii isaa wajjin garantii isaa wajjin maquma kiyyaan kan bitee naaf fide jedhee insuurdiidha. Almost waggaa lifetimeidha kan insuurdisii kenninu. Waa ta'e